shawaa bahaa keessatti haadha ijoollee torbaa dabalatee namoonni 3 humnoota nageenyaatiin ajjeefamaniiru. Waliigalteen Pirootoriyaa abdii nagaa uume sadarkaa akkamii irra jira? Ruwaandaan lammiilee Afrikaa viizaa malee akka seenan hayyamteedha kan isheen jirtu. Afrikaa Afuraffaa godina Oromiyaa zoonii shawaa bahaa aanaa Boosit keessatti haadha ijoollee torbaa dabalatee namoonni 3 humnoota tikaa mootummaa ajjeefamanii namni tokko dabalataan madaa'uun maatiin isaanii himan. Jiraattota aanaa Boosit magaalaa gaarii qabalee kan ta'e kulli hawaas kan umuriin isaanii waggaa 50 ol ta'ee fi namoonni 2 darban Onkoloolessa 19 2016 ajjeefaman. Miseensi maatii tokko BBC'tti dhiyeessan. Maatiin adde kulli hawaas nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii dhahuu hin dandeenye akka jedhanitti namoonni 3 ijoollee isaanii gaarii hidhattoota mootummaa gaarii shororkeessummaa jedhamee moggaafame keessaa tokko ta'uun himattoonni ajjeefamaniiru. Waxabajjii 14 2016 adde kulliif ilmaan mootummaa 3 miseensa waraana bilisummaa Oromoo Shanee jedhamu ta'uun himataman. Erga raayyaan ittisa biyyaa waxabajjii 19 2016 hidhanii booda miseensi maatii kun itti dabaluun galgala bakka tokkotti erga rasaasaan rukutamanii booda 3 lubbuun isaanii yoo darbu lubbuun hafeera jedhan. BBC'n odeeffannoo maatii nama du'e irraa argate irraa akka hubatetti galgala naannoo sa'aatii 2tti kuulii waliin bakka tokkotti rasaasaan rukutaman. 3 dhiirota lubbuun hafan garuu akka jiran ammallee sababa miidhamuu isaaniin hospitaala jiru. Tibbana naannoo Geeritti humnoota nageenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdeen uumamee ture. Sana booda Onkoloolessa 14 adde kuulii fi namoonni kaan qaamolee nageenyaatti qabamuun fudhatamaniiru jedhu maatiin adde Geerii. Akka miseensi maatiin kun jedhetti waxabajjii 14 adde kuulii waliin lakkoofsi namoota gaarii sa'aatii irraa hidhaman 6 ture. Namoota 6 keessaa Saaraa Gowwaan abbaa qabeenyaa isaa jalaa bahee 4 hafan immoo bakka Birka jedhamutti ajjeefamaniiru. Isaan keessaa tokko miidhamanii akka argaman ibseera. Waliigalteen Pirootoriyaa abdii nagaa uume sadarkaa akkamii irra jira? Lolli dhiigaan Tigraay keessatti waggoota 2 gaggeeffamaa ture Onkoloolessa 23 2015 xumurame. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi wayyaanee Afrikaa kibbaatti taasifame hordofuun erga dhaabbatee waggaa tokko ta'e. Gamoon lamaan waliigaltee maqaa qabxii 12 qabuun erga mallatteessanii booda dhukaasa dhaabbataa dhaabuuf waliigalameera. Waraanis ni dhaabbata. Ruwaandaan lammiilee biyyoota Afrikaa hundi viizaa malee gara biyyaa akka seenan hayyamte. Pireezidaantiin Ruwaandaa hojimaata lammiilee biyyoota Afrikaa viizaa malee Ruwaandaa akka seenan hayyamuun ifoomseera. Afrikaan kamiyyuu xiyyaara yaabbatee gara Ruwaandaa akka dhufu danda'u ibsa maallaqaa tokkollee kaffaluun dirqama hin qabu jechuun pireezidaantichi itti dabaluudhaan lakkoofsi namoota galii giddu galeessa qaban ardii kana keessatti dabaluu waliin wal qabate tuurizimii Afrikaa guddachaa dhufu irraa biyyi isaanii fayyadamoo taasisuuf kan murtaa'e ta'uu ibsaniiru. Ruwaandaan damee tuurizimii ishee guddisuuf tarkaanfii fudhachaa jirti. Gamtaan Afrikaa bara 2016 paaspoortii Afrikaa ifoomseera. Kaayyoon isaas lammiileen Afrikaa hundi viizaa malee salphaatti ardii kana keessaa akka socho'an taasisuu ta'us bal'inaan hin babal'anne.